رفيدا 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 هواسا فرفيدودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزليل فقاد بالله إرادة والأقر هرآ سبب رفيدا warri asteettankum bagattiin singeessin jechuu barbaada. Ammas irra deebi'ee warri asteettankum bagattiin singeessin jechuu barbaada. Alhamdulillahi kan har'aan nu gahe yoom dandeettii keenyaan as gahuun nuuf tahe wal argaan carraadha nama lubbuun jiruuf sintuun shanyitanaal iddil yaalaa ganyaa addunyaa irra turuuf yaa rufeydota teenyaa ilaalmee dhagahaa isin arguun keenya ija teenyaaf gahaa gama isinii laafuun addunyaa tanaafis furmaatallee tahaa. Dhugaadha addunyaan rakkoodhaan guutamtee furmaata ni taataaf yoo jabaattee baratte ummata kaleessan osoo danda'amee argitee gaafatte warra addunyaadhaaf furmaata teessan osoo iyyaaffatte hundeen jara sanaa haadhadiin baratte haadhadiin hubatte ufiillee baratte ilmas barsiifatte galma guddaa gahuuf garaa isii fudhatte akka galmee seenaa irraa baqaan jaraa ifu bara dhufaa dabraa akka itti fufu uf dura isii ilaalaa tarkaanfatte gufu sabriidhaan dabarsaa fatanaa itti dhufu. Nutis hubannee jira jabaannee barannee hojjechuuf murannee dhaaluuf qophii jira ummata kalee ani siif jira ani siin jira jennee onnee guutuun islaamaaf dhaabbachuu. Amma booda qilleensa xiqqoo dhiisaa bubbee nuun danda'u abdii rabbirraa qabna akka bakka yaadne san dafee ittiin nu ga'u rakkoo qabnu ni beeknaa harkifanneetti deemnaa yoo nu sakaales gaadii kanaafuu barannee barsiisuuf beeknee beeksisuuf itti hojjennee hojjechiisuuf dhaloota qulqulluu diiniidhaan jiraatu diiniidhaaf jiraatu oomishee gabbaasuuf kan bor biyya dhaalee seenaa kufe kaasu kan amantiif biyya isaa rakkoo keessaa baasu. Kanaafuu jabaadhaa abdii muruu dhiisaa dhaloota akka hawwitanii bocee qaree nuti isiniif gad baasa hamilee nutti horaa nullee jajjabeessa yoo wal jabeessine ni mi'aawa ni tola firiin isaa. Maal kana qofaree nuti faayidoonni kaayoo guddaa qabna ba'aa yaaddoof cinqii uummatarraa buusna. Silaa waan dubartuma beeka jedhus tan keenya hospitaala dubartii yaalamtu banachuudhaaf teenya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Namoota ni beeka rakkoo keessa jirru dirqama hunda keenyaati rakkoo kana furuun yoo si addeessate rakkoon haadha keetii haadha qofaa miti kan obboleettii fi tan dhalateetii si yaadachiisuu fi si gochuuf akeeki si yaachisuu fi miti muraada naaf beeki nu bira dhaabbadhu jiraattee darbuu kee dhaloota
maqaan koo Hasinaat jiraattuu Shaasheetii dhalattuu Baaleetii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Rabbi Israhi Kisah Bakar Kisah Jadi Menjadi akanati arti Waktu berkisahkan Jaya Berkisah turut atas isu Kami lebih sekian yang rahmat berkisah Allahu Akbar. Allahu Akbar.